في أركتني هدوان أجايبين في شيخة تقوتو دي ما لا فيديو بوست شيخة تقوتو غوندر إخواننا مسلمين غوندر إخواننا مسلمين غوجام جي ترايرتي دعاء يقولون أركي هاي جيتنا أجايبي يو غودي سلاكما إثيوبيا غوتتي غودي بريدا توري كارو غوجام غوندر جي خوبتي غودي جو سانيفو أستاذون خينيمو دعوة غودو كابدان خنرتي ندعامي أكا أورمو نمتا أكا أورمو تكتو ندعامي جران ومتا خينياف ترايرتي دعاء جابي فامي غودا مكباف لغا غوندر إيجا جيو سو غوندر انتو كامين غوندر جي دعاء غودي خنا بيخو بانوس نتيجارو نبربانا ومتا خينياك دعاء كانو فغوتان سانو ترايرتي جتشو صلاة الترايرتي دعاء غودا في ومتا خينياف of keessa haquu qabda laal maayikii amma yerooni fi tiktookii deemne qomceen akka jirtutti viidiyoo taa'u jirtarra jalaa du'e isaanii tokko kanaafuu jabaadhaadha jajjabaatu qabdanii bakka ishee addasnii baafte akkaawuntii hatta akkaawuntii adda baafachuudhaaf kana godhuu qabdanii isiniin jette malee ishiin garaa keessan keessatti waan biraa akka yaanne jajjabaachuu qabdan Oromoo wanti kun waan irratti jajjabaatuu qabnu dhageeffadha hanga yoo gargaarsi of course yeroo amma qofa otoo hin ta'in haddaan dhaabbatu miti hanga lolli wallorraa dhaabbatu gargaarsi akkan dhaabban dhageessanii gizee hunda sagalee ta'a otoo hin jenne sagalee ufuma keessanii uf taataniituma akka akkaawuntii irra tanaytanii waan barbaachisaa keessanis warri jajjabaan gaafatu barbaachisaadha sagalee immoo guyyoo tokko hoo jennee akka irratti dhaabbatan otoo hin ta'in jara kana hanga dhumatti bira dhaabbachuutu nu barbaachisaa. Waan torbaanii waan guyyaa lama odoo hin ta'in maallaqa ergitanii gorraa baatan boodanis please warri amma son ta'in dhaloota haasawaa san hojiitti jijjiiruu qaba. Waa dubbatu uummanni walloo dhiigni isaanii dhangala'u jira. Kun hundinuu Oromiyaadhaafi kun hundinuu Oromoodhaafi daangaa isaanii isaan akka keenyatti bashannananii akka keenyatti wallahi laazim kaan Oromoon kaan bashannanaa kaan taphataa kaan koofla isaan garuu gizee hunda lafa keenyatti lafeetii nyaatu cabajaanii ganamaa fi galgala daangaa isaanii eegsisu turan gaafa nagayattis gaafa rakkoon itti dhufteettis dhiiga isaanii gannaqamaa jira if kannanii jiran nuuf jecha kun hundi jechuu kana nutti dhagahamuu qaba gaafa akkatti faannoon baalageen ummanni quucaa qumbureen kun qooshaa qumbureedhaan na biratti ummanni kun Senegalee ummanni qooshaa qumbureen kun wal jaaree diiyaaspooraa achi farshoo ifitti walitti gannaqaa oltu suni faannoo hiisee jechuu osoo nuti asirratti taphannu hundi keenyaa akka mataa keenyatti rakkoo qabna anis atis inninis okay namni tokkollee kan rakkoo hin qabne hin jiru jechuu ifirratti muruu qabna ummata keenya kana gizee akkanatti nutti dhagahamuu qaba haadooduu qabnaaf haasoineetuma ka dabarfannu yoo ta'e dubbanneetuma yoo ka deemnu ta'e ummataaf sagalee ta'a dhumattee viidiyoo tokko hojjete Oromoodhaaf sagalee ta'a Oromoodhaaf kas poost kute faayidaa hin qabu gad dhaabbatee ummata gargaarsisuu tokko lammaffaa ummataaf gargaara maaliif qarshii shan hin ta'in wallahi anaaf saa kanatti an akka maakitti nama maallaqa isarraa qarshii shan kan suni inshallah boru nama miileena kan ta'uu danda'a boru nama kudhan diddam soddoma kanna waan hin qabneef irraa qarshan kanneef namni tokko kudhan hin qabaate shan waan nyaatuuf shan ummata walloo yoo jee waan bareedaa waan deeggaramu waan ummanni keenyallee rakkoo guddaa san keessaa ni bahan jechuu ummanni walloo akka baranatti xiyyeeffannaan arkanne maaliif amma xiyyeeffannaa argatan ni beeytanii miidiyaan gurguddaan bikki hundinuu olii gadiin deemaa jira ummata keenya ni beeytanii gizee hedduu miidhamaa jiran gizee hedduu miidhaa ummata walloo hedduu deddeebi'ee jira keessaafuu baatii ramadaanaa keessa hin arkinaan akka walloodhaa hin arkine baatii ramadaanaa keessa jechuu namni soomana qabaatee guyyaa guutuu soomaan olee halkan itti seenan kan kana godhan jechuu halkan qawweedhaan rasaasaan waadamaa gizee bulan dhiigni isaanii gizee dhangala'u ilmoo daa'ima argitanii jirtan viidiyoo miciyyoon arra nama tokko dhaqee hospitaala nama kaleessaan viidiyoodhaan hojjedhe laaltee
deemteetu jira. Asirratti kallattii tamsaasaan gizee garsiistu harkitan ilmoo amata 15 daa'ima jechuun amata 15 hin guunne harki isaa hedduu dhahamee gizee ciisuu akka malee garaan nabadee jechuudha. Hundi keessanuu harkitanii jirtan jee yaada. Kana hundaa Oromiyaa fi Oromoof jecha gizee dhiini obboleeyyan keenya baatii Ramadaanaa baatii kabajamtuu silaa namni saahibaan ollaan aalii walii gattaa'ee du'aa'ee godhatee sambuusaadhaan maaliin fu'a jee soomana itti furu kana keessatti dhiini obboleeyyan keenya gannaqamaa jira. Sanuu baatii tana ilaala. Jechuun gizee I don't know Ramadaana keessatti akkana waan kun irti deddeebi'e. Saniif xiyyeeffannaan guddaan amma gurra kan nameef malee uummanni keenya walloo duraanis dhaamaa jira bara. Isin har'a dhageessan ta'uu dandeessan I don't know. Uummanni keenya walloo ganamaaf galgala daangaa isaanii eeysisaa jiran. Dhahamaa daangaa isaanii ka'asiin dhaamu, ka duudaan dhaamu hundi faashaa godhatanii daangaa isaanii lafa isaanii eeguu jiran. Guyyaa tokko hirriba rafanii beekan akka kutaan Oromiyaa guututti rafuut jirtutti uummanni walloo rafaa hin jiru. Uummanni walloo itti baay'annaan amma xiyyeeffannaan kan nameefi malee ture itti jirti wanni kun. Sila akka faannoon ijaaramtee deemuu jirtuun lafti nurraa fudhatamti. Lafa gadhiisneen deemnu lafa keenya irratti lafeetee nyaatu cabaa jaanitti kan dila kan godhu jiran. Gaafa walloon cabte Oromiyaan guututti akka cabte beekaa. Walloon wattaaddara kutaa Oromiyaati. Naayis ninjaa. Wallahi waan isaan qabaanneef alhamdulillah jaa. Takka cabnaan Oromoo kaan caccabsuun isaanii waan salphaadha. Isaan jajjaboodha anaaf. Ani akka kiyyattiin dubbatu jira baay'isawee. So waan hedduu namatti dhaga'amudha. Wallahi laazim. Viidiyoon nuti erganii waan keessaan jiru waan hunda post godhuun waan garaa qaban hunda baasanii dubbatan. Waan garaa qaban hunda miidiyaa irratti post godhaniif malee akki isaan itti jiranii fi akki amma deemaa jiru hedduudha. Ammallee namni dhahamu jira. Ammallee dhukkaasni dhaabbanne. Amma sa'a tanatti reefuun tana kunoo mootii faanni jirtanii qeerroo faanni jiran. Amma reefuun tana ijoolleen keessaan dhugaa dubbachuudhaaf dhumuu jirraa jaanii keessaan bilbilaa barreessaa jiran jechuudha. So ammallee namni kan miidhamu jiru hospitaalatti deemuu jira. Namni du'ees ni jira. Kan rasaasaan akka malee dhahamee jira. Kan lubbuun isaanii ni du'an jaanii sodaatamee hospitaala jeneraal hospitaala Adaamatti jiran ni jira. Namoota lubbuun isaanii akka malee sodaachisu jiru jechuudha. Soomana nama oole soomana afaanii kan qaban jechuudha. Achitti gulukoos irra kaayanii jiran. Wallahi isaan shahiideedha. Nutiif garuu nutiif ifii boonya ifii boo'uu qabna isaaniif miti. Warra du'e shahiideedha. Warri du'e biyyaaf du'e. Warri du'e lafee biyya isaan irratti qabsaa'ee du'e nuti ifii teenya boo'uu qabna. Uummata walloo jahiin boo'ina. Uummanni walloo akkana naqee ifirraa dhorka nafxanyaa. Kana ifii boo'uu qabna. Kanan dubbadhaan hedduu waan aareef kanin kana dubbadhu. I'm sorry. Maki haga gargaarsi baname kunillee hundee qabatutti mucaa isaa yaalchisaa jiru sun jira inni guyyaa Kana isi wanni deebiifalmattu. haasa'u nagaama. Dubbadhu. Amma hundee qabatutti kan raayyaa abbaa macaafaa kun xiqqoo torbee tokkos ta'u torbee lamas fudhachuu danda'a. Haga sanatti garuu akkuma ammatti jettee birrii 5 birrii 10 namni gargaaruu barbaadu mucaan achi makiinaa kontiraata qabee isaan fide sun achi jira. Mucaa isa guyyaa akkaawunti isaallee asirratti maxxansee ture. Haga sanatti birrii tokkos birrii lamas otoo akkaawunti isaa irra galchanii fi gargaarsa ta'uu danda'a. Beektaa bishaan illee ittiin bitaa fi waa tokko fi isaan gargaara. Namoonni asirra jiran qarshiidhuma 10 itoo buusne akkaawuntii mucaatti erginee fi innumti illee furmaata tokko maakii. Yaa anamma ijoollee saayiboota kiyyaa waliin. So namni dhaqee gargaaru jirus numa jira. Namni laalu jirus numa jira. Garuu gahaa miti. Namni guyyaa waan arra geessaniif guyyaa lamaffaa fayyaduu danda'a. Guyyaa tokkoffaa fayyaduu danda'a. Gargaarsi guddaan akkuma jirutti ta'ee gargaarsi guddaan booru akka mana mubaarakitti waliin taanee gargaarsi guddaan ni deema. Karaa feesbuukaatiin istiil ammas itti jira kaleessitti jira jechuudha gargaarsi. Gargaarsi achiinis haa deemu. Gargaarsi kun walitti guuramee maal hanqa jahutti namni bishaan dheebotu achi keessa bishaan barbaadanii
uffata ittiin dhufan uffata jijjiirachuu qaban laazima uffata dhiigaan badee jira uffanni isaan uffatanii jiran uffatuma saniin ansoolaa irratti darbamee jira ansoolaa bireedaan geeffamee fi uffanni isaan uffatanis uffata geessanii fi ijoollee akkasitti qindeessinee nama saahiboota keenya hanqa afurii hanqa shanii hanqa ja'a nuti walitti ijoolluma faamiliidha isin galee faamilii nama afur nam shan nam ja'a taaneetiti waan takka walitti buusaa jirra amma keessaan guruppiidhaan nama amannu qopheeffanne nama amannutti kanneen nama amannu sun immoo dhaqanii waan isaan barbaadan akka bitataniif maallaqa harkatti akka kannanii fi yoo danda'ame sochuu bitanii akka geessaniif tolchuu jira jechuu kana akkasii. Dubbadhaa kaamaa ustan. Badhuu maakii carraa naa kennita. Duraan dursee beektaa maakii maaltu jira site? Rakkoon Oromoo Walloo kuni gargaarsa mallaqaa qofaa osoo hin taane warri karaa mootummaatiin illee wanni itti godhamuu qaba. Maal site maakii amma lola karaa lamaan lolamaa jiran amma dheengadda jiillee keessatti duraan faannoo lolaa turan ijoolleen. Sigalee faannoo lolanii maqaa makkalaakayaa uffata mootummaa uffatanii yeroo dhufanii uummanni keenya Walloon beekame makkalaakayaa hin tuqan makkalaakayaan gaa eegduu makkalaakayaa Itoophiyaatiin beekamu waan ta'eef makkalaakayaan wanti dhukaasa eegalte makkalaakayaan gidduu keenya seenteettee ijoolleen qawwee lafa keessee kabajaa mootummaa qaban yeroo lafa kahanii makkalaakayaa santu mucaa dheengadda wareegamee asirra si'anii amma si'oonni jechuun danda'a jechuudha. Makkalaakayaattu uummanni makkalaakayaa yeroo laalu dudduubaan dhufee rukute. Sigalee rakkoon Oromoo Walloo kun makkalaakayaan duubaan rukuta. Makkalaakayaa san keessa maaltu jira? Artistoonni hoggantoonni Oromoo lamaakii dhaggeeffadhume. Ilaa rakkoo guddaatu jira Oromoo Walloo kanarratti rakkoo shira guddaatu fa'amee jira. Sigalee makkalaakayaan jarra hin rukuta. Asii maqaa faannootiin jarra hin rukuta. Faannoon uummata Walloo kana yoo ofirraa rukunne abiyyi makka wanni 4 kiiloo sheenuu wanti takka Oromoon biraa wanti nu aggatu hin jiru jedhe. Mootummaan immoo ofuma uummati kun maqaa isaatiin rukutamaa jira. Maqaa Oromootiin rukutamaa jira. Mootummaan kun immoo shirri kun osoo hin galiniif maqaa abaa'ootiin uummata kana rukutu. Amma ijoolleen gurguddoon lola loltu ijoolleen ani beeku Suudii kana galte even gara nama 100 wareegamanii jiran. Qo'imee deeqaa tokko. Laala saa kanatti adda baastanii ilaalina. Makalaakiyaa faannoo obboleeyyanii. Kalaas. Maakii isa qofaas osoo hin taane Inna rakkoon Oromoo Walloo kuni furamuu qaba karaa artistootaatiinis karaa sheekotaatiinis warri mootummaa kanaa waliin jiran. Ila maakii gargaarsi Oromoo takka amma gargaaramuu danda'a. Lama gargaaramuu danda'a. Waggaa 5 kana keessa even warra bade dhiisiiti warra reefi badee warra makiinaa keessarraa shaname san dhiisneetuma nama mataan isaa dhabame dhiisneetuma namni lola kana keessa wareegame amma gara nama 400 qaqqabeera. Sigalee isa badde dhiisi yoo hisaaba goote meeqaa meeqa. Saniifuu rakkoon Oromoo Walloo kun furamuu qaba. Shira hedduutu jira. Gaafa Gondor gubatu uummati irraa haasahaa ture mootummaa kana even Oromoon deeggaraa jirti. Har'a Amaara qofaa mootummaa kana kan deeggaru namni afaan mootummaa kanaa beeku hin jira. Ijoollee Walloo keessatti dubbachuu hin danda'an. Ijoolleen paarlamaa keessatti dubbatte sun har'a dalagaa irraa ari'amaniiran. Bara darbe paarlamaa keessatti warri dubbatte sabaa har'a hojii san irra hin jiran. Ari'amaniiran. Mootummaa kana ustaazas tahee Oromoos tahee artistiis tahee namni mootummaa kanatti siqu hin jira. Namni afaan isaa beeku hin jira. Rakkoon Somaaleetii fi Affaar daangaarra lolan furamee rakkoon Tigraay sun guutuun furamee rakkoon Oromoo Walloo kun maa furamuu dhabe shira maaltu jira. Uummanni kun mootummaa fuuldura dhaabbachaa hin jiran. Dhaaba siyaasaa keessa hin jiran. Hanga ammaatti maqaa abaa'ootii warri jedhus nama hidhatee isaan lole hin agarre. Oromoo Walloo abiyyiin dura mootummaan bulchaa ture. Namatti hin jirre Oromoon hin jirtu. Loli bar maakila har'a nuhiif namni tokko yoo du'u nurraa wareegamu maallaqa har'a maallaqa boru gargaaruu dandeessan Oromoon. Garuu lubbuun tokko nuuf qaaliidha. Dhiirri tokko nurraa hir'achuun nuuf qaaliidha. Har'a ijoolleen dhumtee
فيديو أرجعتني فيديو ونير ديم تجولة تتكو نما قدرت مرة أجر لو أسيلولا تجولة درا لولت تجولة درا أفي لولا بيك وما تجرت لولا تكاك يسبتي نما شانتو دو نما جهتو دو باتي بودا لولي هنكا نما أفرتو دو نما شانتو دو واي كان الرأك نودبة تمو فيناني واي الأرمو واللوكوني أكا وري موت ما كانت تياتن أكا إرانو دبة تم فيناني ما لك قفا أصونتان أمتي rakkachaa jirra karaa saasaatiinis karaa waan hundaatiinis dinagdeetiinis dhumachaa jira. Mootummaan kuni even yoo dadhabe ila tokko Oromoo walloora shira guddaa qabaa faannoo duuba eenyutu jira yoo wajjin jiraatee nu lolaa jiraatu ifa nu haa godhu. Lakki ani faannoo hin danda'u anuu ofii lolarra hin jira kan jedhu yoo ta'e uummataa karaa habanu karaa uummanni birrii kumaatiin deemu maakii har'a naannoo Affaar ila Affaarii wajjin daangaa baatee irratti namni wal dhabu. Affaarummaa sun rabbiin nuti toshee malee osoo karaa san nutti cufte har'a namni eessatti akka mata amma ijoolleen adaamaa dhufte kun achumatti duutii jechuu. Sigalee namni maallaqa hin qabne har'a dhufuu hin danda'u. Namni 50 hin qabne yaa Oromoo 40 hin qabne har'a madoon miskiinaan achi du'aa jirti. Formaati Oromoo walloo kun nu himamuu qaba karaa ustaazotaatiinis karaa bakka maglacaan nu bahuu qaba. Mootummaan kun rakkoo inni nurraa qabu himatuu qabaa kan hin jedhani gama gargaarsaatiin isinuu haasawitanittanii waan irraa haasa'u hin qabu jabaadhaadha. Oromoo kee yeroo isin akkana nu bira dhaabbattanii nullee haamilee nu taha wallaahi waan hin jedhuu hin qabu ani isa gara gargaarsaa hundi keessan ammatti Oromoo gargaaraa jirti. Galatoomaan jedhaani gara gargaarsaa waan irraa dubbadhu hin qabu. Garuu rakkoon Oromoo walloo rakkoo dinagdee qofaa osoo hin taane mootummaan kun rakkoo inni Oromoo walloo irraa qabu himuu qaba yookaan karaa nuu banuu qaba yaa jiran. Finfinnee deemuuf Adaamaa deemuuf 40 50 hin deemaa jira ijoollee. Saniifuu rakkoon kun nuu furamuu qaba ani kan hin jedhu. Sigalee maaliif ijoolleen dhumte har'a abboota keenyattu manguddootu rasaasa dhukaasaa jira. Ijoollee daa'imman xixiqqootu dishqaa fuuldura dhaabbataa jira. Diyaaspooraan Amaaraa miliyoona 7 miliyoona 8 dishqaa hidhachiisaa jirti. Oromoo walloogiin kilaashaan dishqaa san dura dhaabbachaa jira. Sinigalee rasaasa hin qabdu ijoolleen osoo lola beektuu rasaasa dhabdee wareegamaa jirti. Ani kan hin jedhu kana gara gargaarsaan maakii waan irraa haasa'u hin qabu maaliif isinuu haasa'aa jirtanii hedduu nu boonsitanii gara gargaarsaa dhugaa rabbii guyyaan kana sadeen haamilee nutti gootan jechuudha. Isa gara gargaarsaa waan irraa dubbadhu hin qabu. Rakkoon kun irraa nuu dubbatamuu qaba. Oromoon gurbaa kanatti siqxanii furmaata argachuu qabnaa sinin jedhaani. Loli guyyaanii nutti jira kinoo waggaa 5 kana keessa qeerroo reefi bade qeerroo nama mana hidharra shaname dhiisneetuma lolarratti nurraa wareegamte kumaatamaan qaqqabnee jirra. Gaafa qeerroon kun dhumte dubartiin loluu jira buqqa'uuf jira. Yaa jiran bara darbee fi barana hayli keenya tokko miti argaa jirtan. Uummanni diyaaspooraatti hidhachiisaa jiru. Nu ijoollee walloo hanga ammaatu daangaa kana kan eeggachiisaa jiru. Ijoollee Suudi Arabiyaa jirtu. Ijoollee akka ijoollee wallootti jaarmaa ijoollee wallootti jechuudha. Rasaasa bittee. Yanarraa laa gubata malee silaa isin garseechuu waan hedduu asirratti natti ergamaa jiru kana. Laa asitti jalaa tiktookii sirra gubani dhiisi. Dhiisi mul'isin gaarii dhiisi. Akkaataan yaaliin isaaniif kennamaa jiru. Stiil yaaliin illee silumaagaa deeggarsi illee mootummaan aslan mootummaarraa kanan jaa mootummaarraa waan eeggatina mootummaan akkasii hin eeggatina mootummaarraa silaa mootummaan deeggarsa godhuu barbaade waa godhuu barbaade har'a mana yaalaa kana keessatti maallaqa isaaniitiin yaalamu jiran akka isaan dubbataa jiranitti maallaqa keenyaan yaalamu jira karaan hundi nutti cufame karaa Affaariin sanuu rakkoo meeqaan Adaamaa geenye stiil bishaan hin qaban jechuu soomanaan jiranii osoo habeelawus kamaal jiru bakka lubbuutti jechuun asa yaada keessa wanni I don't know maal akka jee isinii maan maaliifi onni nama tuqa wanni naan jechuun ani hin beekne wallaahi laazim gizeen waan tokko waan akka dhiigaa kana laalee sirrii nan jiru staa'e wanni kiyyechuu so rabbiin bira haa jiraatu akkaataan isaan deemaa jiran akkaataan isaan wal bira dhaabbataa jiranilleen hedduu takka nama boonsan jechuu wallaahi laazim garuu rakkoon amma
nuti dafnee isaan gargaaruu qabna, dafnee isaan bira dhaabbachuu qabna. Bishaaniinis uffataanis waan dandeenyu hundaa'u isaan bira dhaabbachuu qabna. Gargaarsi godhamaa jiruuf hin jiru karaa mana yaalaatiin maallaqa isaaniitiin hanqa amma namni dhaqee lallaalu jiru kana malee ilaa ammaatiin kiisha keenyaa baasnee waan hunda godhu jira. Namni tokkolleen mootummaanis wanni tokkolleen manni yaalaa gaafadheen ture laayif irratti mana yaalaa akkamii yaaliin sila akkamitti isin godhamaa jira maal jennaan wanni hundinuu maallaqa keenyaani sila nama dhahamee akkanatti rakkoon dilloo kun itti dhufee jiru mootummaan sila waan tokko godhuu qaba ture jechuudha. So mootummaan keenya rakkoo qaba umatte. Mi mootummaa qofaa mi maaki ummata Oromoo rakkoo mi qabna ummata mootummaa kana jala jiru hin jiran mi Oromoon gimmaash tokko yoo mootummaa kana mormi warri deeggaru bar mootummaa kana jala hin jirani rakkoo Oromoo walloo kana furuu qaban wallahi maaki mucaan dhiyengadde jechuudha amma ijoollee kaleessaa ajji makiinaa dhabe dhiyengadde dhufe jechuudha torbee difin madaa fidee taa'ee kamisee keessa sinigade baadiyyaa keessa rukutamee makiinaan immoo makiinaa bira ajjin deemuu hin dandeessu. Makiinaa qofaatti sii qabanii kan deemtu 40,000 50,000 qofaa kee deemtu. Yoo waa hilan qabaanne yoo 50,000 san qabaanne deemuu hin dandeessu. Amma mucaanni takka kaleessa ijoolleen rukutamte argamte jennaan ijoollee san wajjin nama 4 tahanii dhufe. Torbee tokko rasaasni keessa taa'ee soo gubatu jechuudha. Yookaan karaa nu jalaa banuu qaba kalaas. Mootummaan kun faannoo hin danda'u taanaan wajjin rukutuu hin danda'u taanaan karaa nu jalaa banuu qaba. Karaa nu ittiin yaalamnu nu jalaa banuu qaba. Hai Oromoo mootummaa kana jala jirtu. Akka amantaatti illee ustaazoonni yoo ta'e Oromoo walloo guutuun musliima amantaa biraa hordofanii hin jiran. Akka Oromummaatti yoo ta'es aartistoonni mootummaa kana jala galanii guutan maalii rakka Oromoo walloo kana dubban? Isa Gondor dubbachaa oolanii, isa Tigraay dubbachaa oolanii. Maan dubbanne rakka Oromoo walloo? Kanan na dhibaa bar wallaahi. Eenyu mee carraan baddaa baalee itti fufa.